marii dhiiraa dheeboo hawa ajaa'ib sirba ajaa'ibaati dhugaa rabbii galatoomi jennaani artistii keenya jaalatamaa dinquu bilisummaati. Artistiin kun dhugatti Oromoodhaaf ifaajee guddaa qaba garuu beekamtii barbaachisu Oromoon hin kennineefi baay'ee itti gaddina. Seenaan ni yaadata yeroo dheeratti nama Oromoo sirbaa turee fi sirbi isaa hundi sirba baay'ee nama jaalachiisa nama hawwatudha. Sirba qabsooti. Galatoomi jennaani amma akkuma agartan kana ka ajandaan kenna amma shawaroobitti geennee jirra. Kanaan dura duula jabatu geggeeffamaa ture isinin jee ture shawaroobitti irratti Abiyyiin Ahmad humna qabu hunda fayyadamee faannoo Liyyuu Hayilee Amaaraa milishaa humna addaa waan biyyi tun qabdu hunda fayyadamee shawaroobitti irratti guyyaa sadiidhaaf lola jabatu geggeeffame jechaa turre. Lola san irratti garuu injifannoodhaan gaafa shawaroobitti keessaa lolli bahee dubbiin ulfaataa deema ka jedhu kanaan dura isin himne turre jechuudha. Amma isin hundi sheer gootanii sagalee kenna kana ummata Oromoo bal'aa biraan akka geettan asumaan isinitti himna jechuudha. Wanti har'a jiru waa baay'eedha. Amma maaltu deemaa jira? Shawaroobitti eega gayame achi booda eessa deemama waan jedhu waliin kalaallu ta'a jechuudha. Amma shawaroobitti akkuma isin beektan kanaan dura Walloo isiniin jechaa turre, Axaayyee isiniin jechaa turre, Sanbatee isiniin jechaa turre, Kamisee isiniin jechaa turre. Amma achi ol kunnee jira. Ol kunnee jirra amma eessa ol kunnee amma shawaroobitti jirra jechuudha. Shawaa seennee jirra. Amma ijoolleen warqituu ilmaan mul'ii sibiilaa ilmaan xiiqiidha. Ijoollee Walloo jechuudha. Hojii isaanii bakka barbaadaniin gayanii jiranii galmaan gayanii jiranii magaalota Walloo hundi isii bilisa baatee hoggansa filatanii nama ummata isaanii bakka bu'u filatanii ummata isaanii tajaajilutti deebi'anii jiru. Oromoon gammachuu guddaadhaan bakka gammadanii ijoolleen teenya ilmaan Walloo ammoo Walloo qofa bilisa baasanii achitti hafan jennee abdiin qabnu jechuudha. Qabsoon kun qabsoo isaaniiti. Injifannoon kun injifannoo isaaniiti. Fakkeenya aktiivistoonni bilchiginnaa tokko haasaa isaan jechaa turan yoo yaadattan juntaa Walloon qofti qabbartee achitti hambisti jechaa turan. Walloon nama maraataa miti. Ummata abbaan fedhe akka barbaadetti akka qixxaa garagalchuu miti. Ummata waan dalagu itti yaadee godhuudha. Eenyutu miidhaan irraan ga'ee fi eenyutu miidhaan irraan genne ummata beekuudha. Ummata Oromummaa isaa eenyutu tuqaa fi Oromummaa isaa eenyutu xuuxee beekuudha. Warri amma isaan kaleessa wajji dhaabadhaatiniin juntaa balleessaa jedhaniitiin alamuun simeefaa gorsa dabarsaa fi ture suni warra baatii tokko dura Birgeed Mililik Tedros Mililik jedhanii duula banuudhaan Shawaroobitti keessatti ilmaan Oromoo umbulaansii keessaa gayyaasuudhaan makiinaa jechuudha nama dhukkubsatee mana yaalaa gale. Achitti akka isaan godhaa turan seenaa yeroo dhiyooti jechuudha. Oromoo waan kana dagachuudhaan qabu. Ijoolleen teenya ilmaan Walloo seenaa kana lafa kaayatte ummata xiiqiiti warra garaa nyaatee garaa jiguu miti beeki. Garatti qabatanii gaafa guyyaan ga'e waan isaanii san gaafatan jechuudha. Ilaalaal dhiirti akkana Walloon gaafa ilmaan isaanii ijoollee miidhamte tarasaasaan rukutamtee yaala seente mana yaalaatii gabbaasanii akkasitti sikkiinaan ambulaansii keessaa addunyaa marratti wanni akkasii dhoorgamaadha. Yakka si gaafachiisa. Garuu ilmoo dhiiraa wanti itti dalagame garaa si jiguudhaan qabu. Miidhaa mootummaan kun sirraan ga'e Oromoo yoo haaluma xiqqatti ka dagattu taate dhugumatti ati fayyaan qabdu. Kanaafi fakkeenya Walloo irraa fudhannaa jechuudha. Walloon akkam godhe alamuun simee ufii isaati sinaaparii qabatee akkasiin agartan sanii gaara Walloo irra dhaabatee fotoo ka'aa ture. Maal gochuudhaafi qeerroo Walloo gowwoomsuu barbaadeeti. Ijoollee Walloo gowwoomsuu barbaadeeti. Yeroo sanitti gowwummaan isaan ijoollee Walloo gowwoomsuudhaaf yaadan ijoollee Walloo ijoollee gowwoomtuu miti. Eenyu akka miidhee fi eenyu akka isaan hin miine adda baasanii waan beekaniif qophaayan. Maal alamuun simee jedhus fudhatanii maal akka inni barbaadus hubatanii achi booda hima qophaayan. Gaafa lolli dhiibee dhufee achi ga'u xilaan isaanii eenyu akka ta'e waan beekaniif xilaata isaanii irra fuulleeffatan jechuudha. Har'a maalti jirare dachii hunda keessatti osoo har'a Walloon bifa kanaan qabsoo geggeessuu baate halkan takka bilisummaa arguu danda'a. Alaabaa isaa bakka barbaade dhaabachuu danda'a. Waajjira isaa hunda dhaabachuu danda'a. Namni isaan jaalatan bakka bu'ee isaan hoogganuu danda'a hin danda'u. Har'a Walloon nama ofii jaalattu nama ofii barbaaddutu bakka isaan bu'ee isaan tajaajilaa jira. Sa'aatii kanarraa kaasee jechuudha. Sa'aatii nama isinii haasa'u kanatti. Kana maaltu fide dhugaa fi dhara adda baastee yoo barte waan barbaadde argachuu dandeessa. Yoo gizee mara jechuma nama tokko laalte anamma jechaan si dubbadhu kuni dhugaaf moo dharaa fi adda baasuu qabda jalqaba na deeggaruudhaaf. Isa dhumaa irratti xiinxallita maal haasa'aa jira gurbaan kun waan ana haasa'aa jiru hubattee geessite waan badaa ta'us waan gaarii ta'us achi booda yaada kee murteessuu qabda malee firoomaan gooddanyummaan zaroomaan abbeerummaadhaan gandummaadhaan deeggaruun sun Oromoodhaafis hin ta'u injifannoo illee fiduu hin danda'u jechuudha. Si galaami kanaafi
ijoollee walloo wanni goote xilaanni kiyya eenyu ka waggaa hagana na gabromsaa ture eenyu ka kaleessa nama kiyya narraa miidhe eenyu ka kaleessa na miidhe eenyu ka dhibamaa kiyya kaleessa akka yaalamne godhe eenyu ka jedhu itti qophaa'ee eeggate. Dhaamsa kana maaliif siidaame? Alamuun simee salphachuu isin marti amantanii hin amantan. Alamuun simee adda durummaadhaan walloo keessatti hoggantoota walloo kantiibaa magaalaa walloo keessa jiran naannoo hundatti dhufee waan isaan barbaachise hunda godhee fi mallaqaan nama isaanii bitamu waan danda'an godhanii yaalaa turan harkaa fashale. Eenyutu harkaa fashaleesse? Tokkummaa ummataati. Jaalala ummata isaaniitiif qaban ummata wallootu fashaleesse. Qeerroo wallootu fashaleesse. Ummanni walloo qaba. Si galaami dubbii dhugaa bifa kanaan azaanni irratti bayaa jechuudha. Nuti dhara dubbannee hin beeknu hakkuma jirtu ummata keenyatti himaa deemna waan ta'eef jechuudha. Kanaaf ummanni keenya ummanni walloo dachii isaa bilisoomsatee walabummaa isaa galmaan ga'ee har'a oofee isaan ga'e qabsoo shawaa roobiit jiran. Shawaa roobiit guutuun guututti walaba baatee jirti. Oduu qabatamaa isinitti himuudhaaf amma akka odeeffannoon achi dhufaa jirutti mumkin hidhamtoonni siyaasaallee warri akka gara akkanaan bilaashaan hidhaman gadi dhiifamuun mala kana yeroo qulqullaa'ee miidiyaanis walloonis ijoolleen teenya gabaasuu danda'an. Ammatti wanti isinitti himuu barbaannu parsantii dhibbatti shawaa roobiit guutumaan guututti sirna biltsiginnaa jalaa bahuudhaan waraana adda bilisummaa Oromoo qeerroo bilisummaa walloo fi waraana Tigraay TDF isa jedhamu harka seentee jirti. Shawaa roobiit guyyaa 3 lolla achirra gaggeeffame wareegama achitti kafalameen beeytan booji'amtoota achitti nama meeqa akka booji'ame tilmaamaanuu isinii galaa jechuudha. Guyyaa 3 lolli lolame nama meeqatu akka booji'amuu fi namni meeqa akka wareegamu kana isin martuun beeytan jechuudha. Lola cima gaggeeffame. Amma maaltu ta'aa jira kana booda? Waraanni amma gara Dabrazeet garana deemaa jira waraanni. Asiin gara maarree jedhan kanatti cabsee kun achiin warshaa sukkaraa maalii jedhan kana gara Hawaasa asiin garana kutee warshaa sukkaraa qabaachuudhaaf waraanni Tigraay kun asiin walakkatti kutee kun asiin millee kun asiin wanni godhee bifa kanaan dhiibaa jira. Waraana adda bilisummaa Oromoo asiin shawaa giddu galeessaa keessa jiru jechuudha. Dheengaddanii yaadattan jedhee yaada. Naannoo amma gara laga maalii jaarsee baatee jedhaniin kanneen bootaa amma mootummaan kaleessatti uummata fixaa jiru kanneen waraanni kun amma jabaatee dhufaa jira. Amma dhaamsi kenna bootaa waliin deemna yeroo waliin deemna nuti. Step by stepidhaan deemna. Walloon kaleessa gaafa wallootti lolli dhufu walloon akka itti qophaa'uu qabuu fi akka ittiin injifachuu qabu itti himnee turre. Ummanni keenya walloo haa galatoomu ajaja keenya dhaga'ee wal jalaa dhaga'ee jaarsa isaa dhaga'ee dargaggeessa isaa dhaga'ee daa'ima isaa dhaga'uudhaan injifannoon goolabee jira walloon. Halkan takka alaabaa kee dhaabattee buluun injifannoo moo injifannoo miti. Halkan takka namni ati jaalattu si hogganuun injifannoo moo injifannoo miti. Injifannoodha. Injifannoo sun akka zilaaqii sii ta'u. Injifannoo yeroo dheeraa ta'ee akka sii turu yoo barbaadde situ tiifachuu danda'a. Akkamitti tokko taate wal taate warra si deeggare kanallee qabatte wanni nu barbaadnu kanaa bifa kanaan nu tumsaa jetteeni amma sumni keenya jabaachuu qaba kana nu godhaa jetteeni waan har'a argatte kan akka si harkaan buuneef situ jabeeffata. Yoo osoo kasi harka jiru ka lafaa fuudhuuf gajjette sanuu buusta jechuudha. Kanaafuu walloon injifannoo isaa argate tiifachuudhaaf ijaaramutu irra jira. Ijaaramaadha duraanis dabalataan san caalatti bilchaachuudha qaba. Humna meeshaallee godhachuudha qaba. Akkuma amma miidiyaan madda nageenyaa irraa mucaan haasa'aa jirutti meeshaa gugurdaa meeshaa sila magaalaa isaa aanaa isaa ganda isaa ittiin eeggachuudhaaf barbaachisu waan sila barbaachisu warri har'a mudatan kun itti siqee haasa'ee aboo meeshaa akkanaa nu barbaachisa bilisummaan teenyatuun bilisummaa zalaaqii nu haa taatu nuufis wanni walitti wanni nu jedhu hin jiru rakkoo waliin nu fiddu hin jirtu bifa jedhuudhaan kilaashii fi sinaaparii meeshaa xixiqqoo tanarraa gara meeshaa gugurdaatitti siquudhaaf ummanni keenya walloo injifannoo har'a argattanii halkan takka hayyuun keessi hoogganee alaabaa waggaa 150 itti hawwaa baate. Laalime alaabaa adda bilisummaa Oromoo tanaaf jecha nama meeqa wareegamaa ture. Haga har'aatitti jechuun waggaa 50 beeki. Haga alaabaan tun dhaabbatte. Har'a nama meeqatu ajjeefamaa jira. Finfinnee keessatti alaabaa ABO harkarraa qabda jechuudhaan. Alaabaa shanee qabatte jechuudhaan nama meeqa wareegame. Sa'aatii kanatti sa'aatii anammas taa'ee sitti haasa'utti Finfinneen nama meeqa du'aa jira. Finfinnee matti ilaalfa goositti hin deemu. Oromiyaa kutaa biraa keessa jechuudha. Walloon har'a alaabaa san dhiiga ofiitiin dhaabbatte. Aanaa isii ganda isii hunda keessatti jechuudha. Oromoo laal alaabaan tun alaabaa dhiigaan dhufteedha. Alaabaa isaa walloon guyyaa takka waajjira isaa keessatti dhaabatee magaalaa hunda keessatti baatee axaayyee maarree dachii walloo hunda keessa waajjira kam keessaa iyyuu jirtu alaabaa adda bilisummaa Oromooti. Kuni maal argisiisa? Alaabaa ummanni keenya godinaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti kutaa 11 keessatti bakka maratti alaabaa shaneeti jedhanii ittiin ajjeesan. Alaabaa shanee qabatte jedhanii alaabaa tanaa wareegaa jiran. Abiyyiin ofii an Oromoodha nuun ja'a. Ofii alaabaa shanee qabatte jedhee alaabaa adda bilisummaa Oromootiif jecha Oromoo ajjeesa. Garuu na waliin dhaabadhaa jedha. Mee ilaalaa Oromoo isin akkanuma gowwaadhaa ree? No. Isinitti himna.
Afaan Oromooti kan isin haasaa jiru. Amaariffaa miti. Warri afaan Oromoo hin beekne warri Amaariffaan isin bilcheessullee hin jira. An afaan Oromootiin dhugaa sitti malaan. Namni alaabaa ta'e tana alaabaa shaneeti jedhee alaabaa kanaaf si ajjeesu Oromoodha itti amantee hojiin jiraatta. Deebii gaafii hin qabnedha. Gaafii deebii hin qabne siin jechuu kiyya. Warra jecha harka rukuttanii oppodiyoodhaaf jecha na arrabsitan. Gaafii tana naa deebisa. Yoo Abiyyiin alaabaa tanaaf jecha nan ajjeesin an Abiyyi Ahmadiin deeggara. Yoo Abiyyiin alaabaa tanaaf jecha nan hidhin an Abiyyi Ahmadiin deeggara. Yoo Abiyyiin alaabaa tanaaf jecha hidhatti nan darbin an Abiyyi Ahmadiin deeggara. San godhuu danda'in hin danda'u. Kanaaf Oromoo tana caalaa wannan sitti hin jiru. Kana caalaa Oromummaa balleessuudhaaf mootummaan deemu hin jiru. Tigreen kaleessa waggaa 27 biyya bulchaa turtee jettan. Maan nu dhoorgite alaabaa tana nu dhoorgite maqaa ABO jedhuun. Abiyyiin hin dhufe ilma Oromootiin nuun jee ilma abbaa gadaatiin nuun jee. Isinirraa dhaladhe nuun jee. Alaabaa tana maa nu dhoorgare Tigreedha Abiyyiin Oromoo. Eega Oromoo ta'ee maaf ayyama nuun kennine alaabaa kana. Nu arrabsuu malee isin maaf isin hin galle dubbiin ijoolleen bilchiginaa deeggartan. Maaf dhooggattaati alaabaa Oromoo jarri kun Oromoodha alaabaa isaanii akka barbaadanitti haa qabatanii maa jettanii Abiyyiin gaafanne na arrabsuun alatti ati ilma juntaatiin aan jechuun alatti ati ilma shaneetiin aan jechuun alatti alaabaa Oromoo waggaa 50 wareegame itti kafale kana maaliif Abiyyiin nama dhoorga jettee maa isan gaafanne maaf Alamuu Simeen gaafanne maaf Shimallis Abdiisaan gaafanne maaf Taayyee Danda'aan gaafanne dhugaan barbaaddan waan ta'eef haqan barbaaddan waan ta'eef jallattanii jallinna walii waan jirtaniif waan dhugaa nuti isinitti himnu fudhattan jechuudha. Kanaaf Oromoo dhugaa sitti maasi amansiisaa deema. Walloon xiyyaarra galanni isiin badini halkan takkaafillee taatu alaabaa isii dhaabbatte. Laal injifannoon halkan takkaa diqqoo miti bar. Injifannoo san injifannoo dhaabbataa gochuudhaaf ijoollee warqituu murteessansi. Walloo murteessansi sababii isiif himaan. Har'a ati bulchiinsa kee nama barbaaddu kaa'atteemi. Rakkina kee qabdu isatti himadhu. Maal barbaadda walloo? Kana barbaada. Kana caalaa cimuu barbaada. Kilaashii xixiqqoo tanarraa bahee gara taankii gara meeshaa gurguddaatti siquu barbaada. Gaafadhu hayyuu kee kalafa kaatte. Warra har'a wajjin bilisummaa fiddan Tigraay ta'ee qaama kamuu yoo ta'e itti siixanii waliin mari'attanii magaalaa keessan eeggachuudha. Akka bilisummaan keessan uf duuban deebineef jecha. Warra bakka bilisummaan dhuftetti illee jiru kana isin gorsaa deemna jechuudha. Kana isin gorsaa deemna jechuudha. Fuulduratti haa deemnu. Har'a eessa jirra? Shawaroobitti jirra. Eessa seenne? Dachii Tuulamaa seennee jirra. Dachii Tuulamaa seennee jirra. Dachii Tuulamaa eega seename eenyu seene? Ilmaan warqituu waraana adda bilisummaa Oromoo ijoollee Tigraay waraana TDF jechuudha. Seenaniini eessa deemaa jiran? Gara Dabrasinaa deemaa jiran. Gara Dabrazeetti deemaa jiran. Achi booda maaltu deemuuf deema? Magaalota amma Abiyyiin Ahmad keessatti meeshaa ofii isaatii fuudhee mana namaa kaa'ee shiftaa walitti hidhata qaba jedhee ilmaan Oromoo bifa sanii warra quuqama sabaa qaban hidhaa jiru kana magaalaa san seenuu deemaa jechuudha. Waraana adda bilisummaa Oromoo Shawaa giddugaleessaa keessa jiru kanatti qophaa'aa jira. Amma maaliif kana isinitti haasa'an? Amma yeroon geesse ka. Walloon Finfinnee seenee qabsoo xumuru malee duuban deebi'u. Takka jedha. Lammata ilmaan Tuulamaa warri Taayyee jaalattan gara Taayyee deema. Warri Shimallis jaalattan gara Shimallis deema. Warri Takkalaa jaalattan gara Takkalaa deema. Warri Hacaaluu Hundeessaa jaalattan sa'atii amma laayivii seenee haasa'aa jiru kanarraa kaasiif qopheessi. Taraan ta'e geettee jirti. Siigalee warri Hacaaluu Hundeessaa sakandii takkaaf jaalala isaa qabdu qophaa'i. Warri Taayyee jaalattu gara Taayyee. Warri Takkalaa Uumaa jaalattu gara Takkalaa. Warri Shimallis Abdiisaa jaalattu gara Shimallis Abdiisaa. Maaliif hin danda'amu waan ta'eef yookaan ammoo daftanii jara kanatti dabalamuudha carraan keessa. Saniin gara kaanitti ijoolleen Tuulamaa ilmaan qaqqaaliin warri kaleessallee Tigraayin aangorraa darbe isinitti himaan ijoollee Tuulamaa. Isintu injifate kaleessa bara wayyaane dhugaas hima ilmoo Tuulamaa. Ijoollee teenya ijoollee Amboo isin hin injifanne isintu injifate wareegama nama kam caalaayyuu kakafalee wayyaanee irratti ijoollee Tuulamaati keessattuu ijoollee Amboo an dhugaasiif hima Hacaaluun har'a lammaffaa deebisee yeroo Shimallisiin keessan biyya bulchutti yeroo Takkalaan Uumaa biyya bulchutti yeroo Abiyyiin Ahmad biyya bulchutti yeroo Taayyeen Danda'a biyya bulchutti mucaa qaalii Tigraay dura dhaabatee waggaa 27 kana jara falmaa ture haaluma salphatti addabaabayii irratti Laamroot Kamaaliin gadi nuu baasi jedhaniini mijjeeffatanii bakka barbaadan geessanii janaaza isaallee bakka uummanni Oromoo barbaadu dhiisanii bakka ofii fedhanitti awwaalan jechuudha. Kana irratti amma taraan ta'e geettee jirti. Rabbiin daddafimatti waan nu barbaanne nu deebisaa jira. Hayxi teena daddaftee nu galaa jirti. Kanaaf ijoolleen Tuulamaa warri Taayyee jaalattu gara Taayyeetitti uf qopheessi. Warri Shimallis jaalattu Shimallisitti uf qopheessi. Ka Oromoo jaalattu Oromoodhaaf qophaa'i. Ka Hacaaluu jaalattu dhiiga Hacaaluu sakandii takkaaf. Waan irraa eeggamuun godha yoo ka jiraattu taate qophaa'uudha qabda ilmaan Tuulamaa. Seenaa warqituun dalayti irra deebitee galmeessuu sirra jira.
San qofatti dhaabachuun qabdu. Dachiin tuulamaa ta'eeti. Finfinneen mataan isii ta'eeti. Dhugaa siif himaan. Finfinneen tuulamaati. Abbaan fedhe irraa waan qabu garuu Oromiyaadha. Handhuura Oromooti. Magaalaa guddittii dippiloomaasiiti. Kana wanni wal falmilu takka illee hin jiru. Garuu isin abbaan biyyaa isin ilmaan tuulamaa dachiin teessanii Tigraayis waa irraan qabu.